Yooya ordoftootenta Boorana Global Media nageenni sanbadaada sorqobatanii armgeette galatooma daa'imtu teenta mirga bitaa tagam keenya tataare lama jikudhani tokko kan 2025 jalqabanne qopheessituun oduu tana anaadi jalibaniiti haggittisuu na waliin jiraadha saniin jedha. Sirkali Kenya jalqabate barbaadisa nama 29 kadhoqqe keessa badani sodaatan ubaddi tuncuuf eegi guyya kalee fula maqaani marakweti jedhani arda elgeeyo marakweti bukkaana kamale roobennaani lafti citte ka sungula namiyak 22 ojjumsuna chi lubbuu dhabe nama daddi hin qabneelle mawwallaansati reebani durdeemani dame nagaa ka Kenya kibchumba murkomenini warra irra lubbuu dhabe fi warra madaa'e fi warra agamma warra nargatiniille sabri oradha gise jabduutan sirkali Kenya isanii waliin jiraa jedheen sirkali amma warra madaa'e kama wallansati reebani beesema wallansa imbaasa fi jedha. Those who have been injured, the government of Kenya is going to pay all the hospital bills. For those who have lost their lives, the families who are grieving, the government of Kenya is going to stand with all these families who are grieving at the moment to ensure we have a proper and decent send-off of the Yoo dhibin duraat dabarre durdeemani dame barannoota ka Kenya Julius Ogambanin kadhata barsiisota ijoollee yuunivarsiitii ta sirkala cufa akkorri beese sirkali kennuu fudhatanii hojii dachaan ka inni arda Mombasa dubbate waan jedhi sirkali onneamtu warraan qabu shilingi biliyoon 7 ka barsiisota imbaasanii jedhanii nusirra baasanii ta afteelle ittum daranii fi ammoo agasii hojii nejachiisina hojii dachaa ijoollee barsiisa jedhaniin ubadi tuncuuf eegi barsiisoti hojii ejachiifte man barannoota hiite eegi sirkali beese warran baasiniif came to a figure of 9.7 and we agreed we'll pay them 4.3 billion immediately, which we did, 7.3 in this financial year and another 7.3 the next financial year. The 4.3 billion has been paid, the 2.7 billion has been paid. So government has shown good faith and commitment to settle these historical debts. Yoo daa'imtu sun lakkinni tadhibiin duraa dabarre jaarsii abba lafaarraa ya arda vihigaa deeme hojii projekti man wallaansa kadame fayyaa qajeelchu kawaan jedhe projektii fayyaa sunini akkum dansaa warra lafsuni qarqaartii jedhe inni duub waan jedhe duriyaatu garii taa dame mormituuti jira taa dassum keenyatii fi hojii akkakkaa ta Keenya keessa duraa deemu jirtu in argine warri ammeenum Kenya calla himuu jiraa jedhe dubbi warsuni guliyyaayina laf Kenya walqabanne duraa deemsimnaa jedhe. Kuna viongozi katika maono yao, katika vichwa vyao, they never see anything good in Kenya. Wanaongea maovu kuhusu taifa letu, wanaongea mabaya kuhusu taifa letu, wanatutabiria maovu katika taifa letu. Hawa ni watu ambao wanataka kuroga taifa letu. Sisi tunawaambia Kenya is a great country. Kenya is a blessed country. Hii nchi itabadilika na Ittisuu daa'imtu teenarraatti sirkali Kenya yadide aanan lafa agafuudhan kawaan jedhanii warri horii qeencatu ka Kenya aanan hin qabani kalafumteenta Keenyati bitatanii jedhe marroo egerii yoo lafa laati gad dhufaniini gabayaa aanan war Kenya dura yakkanii jedhe karda Naivasha dubbate durdeemanii dame obruutiif horii qeencaa mutaayikaa goy waan jedhu yadidanii beeshara aananii talaf ala marroo waan jedhu yoo sila aanan Kenya calla keessa waan cufirra qorqorachuu danda'ani ammoo haala dhufaniin kan waan isaan qabanuun beekanii jedhe aanan lafa laatii dhufan keessuma aanan akka poodaa suni akkanumaatti yoo namni dhugfa gara nam dhukkubsanii jedhe ammoo waan jedhe We want also to warn those illegal importers of milk powder into the country that we have noticed what they are doing and you'd like them to stop. Everything that is consumed by a human being must be vetted and verified. And that is why we also stopped the concept of hawking of milk because we started getting problems. Mothers started complaining about children who are getting diarrhea. People started getting sick because we don't know. Galatooma hordoftootteenta Boorana Global Media daa'imtu teenta mirga bitaa tagam Kenya taguyyaa irraas kittisa oduu hedduu dhibiif barannoota kakka hedduu asumisanii qopheessina ubaddi qopheessituun daa'imtu tanaa tagam Kenya ana adi jaliibaniiti akkasumnu waliin jiraadha saniin jedha.